نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون مثلهم جنان فكين منافق توتايا كمثل الذي استوقد نارا جيشونا كنما يبدأ قبسيسيتي فلما أضاءت وقاي بالديبسيتو ما حوله وانتا موقادا وقاي بالديبسيتو ذهب الله خير بين درا ديمتيتي بنورهم جيشون إفاساني سنين كي ربين درا ديمتيتي فكين منافق توتا الدنيا تنا خيس يرو جراتا أيه جرى مسلم توتا بردكني أمن جاني كابر توتا برا وقادا كنو تسيني وجي جرى جيشون سن أكما نمتيجا يبدأ قبسيسي وقاي بالديواني سموقادا يبسيتي بالدس ربين إفاساني سن درا فودتيتي يرو أمن جانسان أكواني موقار كني فكاتي وقامو كفري ثاني تدبيان نوما دكانا خيستي أخي واتكالي موقان قرسان تيجايا يوكين الجرون إني الدنيا رت جراتو تن يرو الدنيا رجلو إسابواني كباتي الدنيا تنرى أمتا وجي نجي أني جراتا وقامو آخراتا كبودا جري منافق توتا إيجاچي دا كمبودا دكانا تتاسي جايا متاكايس مال جيشوف ديما ميما فكينيا فما إسان أمن نجيزي جان أكوان تقرأي فيتي جيشوما وقامو تتاسي ديبياني كبري ثاني رتي الديبيان نوما دكانا ثاني تنكيس الديبي وتركهم إسان ديسي في ظلمات دكانا كيسة لا يبصرون إسانين أجر إسان ديسي خربين درافو دتيتي هم جيشون إسان كدوداتي تشبيه بليغ جانين أموان كنا فكيسو وربلاغا برتي فكيسو هم غغياتي فكينا فما زيد كالأسد جيشو في زيد أسد جيشو ولد فكينا فبلو أكلينشات جيشو في أبلو بر لينشو ماجان كان جيشون أما يرو كافتيوكي حرفي سلا فكيسو راسا لرنا إليكي جيجر رادين يتفامي جيشوما زيد كالأسدين أبلو كلينشات يوغا جنو واتيكو خيساتي تفكيسا جرا زيد أسد جيدي جنمو أبلو لينشو ما جيشوما إنما وبكتي سافي لينشو والأبن هنجرتو جيشو خنا جيشوما كنيفو ما خنيس ثم جيشون إسان سن دودو مجي هاكان دا غياني بوكمون جيشوني الرباهي دا إسان سن هاكان دبتنا كنا جانيا روميون جيشون إسان سن بلادا هاكان هركان أمتا هاكا فاني نمتا كري ورما سيسي إجاني ساكان أغري أكتو مماسيس كاكني وطيمامي هندا جيني دا جيشو ميسان كان جيشو مال جيشو نمي دوبا فهم لا يرجعون إسان منافق أمما ساني سنران ديبيان karaatti qaceelan san irraa hin deebi'an irra murataniituma jiran keessa isaaniitiin gubbaalleen amanne ja'an gubbaalleen islaamoonni afaaniyyoo ja'an keessaan isaan maalirra jiran jechuudha yeruma hundaa'uu kufruma isaanii san irra jiran ooka sayyibiin amma fakkeenya biraa eegaluu deemammaas yookiin yoo akka namaa sayyibiin jechuun rooba yookiin jiirkaa roobaa keessa jiruuti reefuun tana masaluun ka masalin lazis tooqaadha jechuudha. amma ati deebi'ee ooka sayyibin jechuun takkaayis akka namticha rooba bu'u bokkaa dachi dhaabbatu keessa jiruuti jechuudha. Mina samaa'i jechuun samiirraa ka bu'u sayyib jechuun rooba jiirkaa jechuudha. Rooba guddaa bishaan heddummaatu kasarbaa gurguddatu keessa akka nama jiruuti jechuudha. Mina samaa'i samiirraa ka bu'u roobni suni fiihi zulumaatu rooba san keessa dukkanti kan jirtu. Zulumatun hin jenne marabbiin zulumaatun je. Dukkanti baay'een jechuudha. Ta wal arkuu namatti hin dhiifne if arkuu ta namatti hin dhiifne jechuudha. Akkasuma wara'aduun mandiisuunis kan jirtu jayya. Mandiisuu jechuun didichaa gizee roobaa didichu sani jechuudha. Maal jettanii mee isin kara biraatiin mandiisuun maal jedhamti loqoda keenyatti nuti mandiisuu jenna didichaa saniin. Gigiisaa kasimi kakawwee ooka maal jenne maduuba wara'aduun jechuun mandiisuunis kan jirtu rooba san keessa jechuudha. Kakawween kan jirtu wabarquun jechuun hangaasuun siliqiin wiliqiinis kan keessa jirtu jechuudha. Roobni kun wantoota nama sodaachisan ta adda addaatiin ka guutamee jiru jechuudha. Munaafiqtoonni akkuma nama rooba akkasii keessa jiruuti jechuudha jiruun isaanii tun. Mee kana jechuun maal jechuudha Quraanni samiirraa bu'u kun akka roobaa fakkaate. Akkasimi sodaachifni quraana kana keessa dubbatamu lolli quraana kana keessatti rabbiin isaanii lolu akka maal isaanitti ta'e jechuudha. Akka mandiisuudhaatii fi hangaasuu yookiinis filiqii rooba keessatti argamtu saniiti jechuudha. Kaniifuu munaafiqtoonni
jiruu isaanii keessa yeroo jiran akkuma namtichi rooba akkasii san keessa jiru cinqamu sanitti addunyaa tana keessa cinqamu jiran muslimtoota wajjin jiraannaadhaaf fakkaannee bullaadhaaf wanni isaan hin goonin jiranii kaafirtoota bira gizee dhaqanis qalbuma caban as gizee dhufanis qalbuma caban jechuudha achiis ni sodaatan asiis wooma firraa eeganii jechuma isaan yajaaluuna ni godhan asaabi'ahum ubbeen isaanii ni godhayya fi aadaaniim jechuun gurra isaanii keessatti amma duuba qubni guututti gurra ni seenaare alkalaamu alaasi mudaatin jaaniin bakka tanatti waan irraa gatamee jira jechuudha rabbiin haasawa waan sirri beekuuf bakka silaa beekan turraa dhiiseetuma bira kuta asaabi'ahum jechuun anmulata asaabi'ihim jechuudha fiixa qubbeen isaanii jechuma fiixa qubaatiitu gurra seena malee fi amma qubni guututti gurra seenuun hin ta'u jechuudha mina sawaa'iqii mandiisuurraa jechuudha hangaasuurraa ni godhatan isaan sun hangaasuu rooba keessa jirtu yookiinis filiqii rooba keessa jirtu sanirraa fiixa qubaa gurra kaayyatanii jechuudha maaliif jecha akka sodaachisa quraana keessa jiru kana hin dhageenyeedhaaf maali hadaral mawti du'a sodaadhaaf jecha jechuma duute asii baanu tun inumaa yeroo gariilaa maqaa isaanii xiqqisho malee laalee maqaan isaanii tuqamuu gahe jecha quraana keessatti rabbiin sifa isaanii tana dubbatee suuraa Tawbaa faa keessatti yoo laaltemma isaanumaa jala gahee tuma biraa deebi'a jechuma kaniifuu lolli quraana keessatti dubbatamu kun dhiiroo na dubbata dhiiroo maqaa kiyya dhawanii dhiiroo quraanni kun maqaa kiyyaan bu'ata jettu soda jiranii quba gurra kaayatanii deeman wallaahu muhiixun bil kaafiriin rabbiin kaafirtoota marsaadha kaafirtoonni rabbi duraan bahan fedhan dachii seenan samii seenan fedhan gaara seenanii rabbi duraa bahuu hin dandayanii jechuudha kaniifuu edaa fakkaatanii buluun akkanatti nama rakkiftii jechuma jarri kaafirtoota achi citee jira muslimtoonni maatiis gamana karaa amantii citanii jiranii munaafiqtoonni immoo jidduu sanatti jara lachuu fakkaachuudhaaf wanni isaan hin goone hin jiru jechuudha hadiisa keessatti ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaami mee isinii himuu jee fakkeenya munaafiqtoota munaafiqa jechuun akka korbeeysa re'ee lama jidduu ooleeti je re'een sun amma takka gama jirtii tuun ammaatis gamana jirtii ka'een re'ee gamaa san bira dhaqee hobobsan machi tana keessaa hoggaa hobobsu odoo hobobsu jiru chilaalee hoggaa san arke santurra hedduudha santurra babbareedatti fakkaatti achi fiigee ka'ee tana keessa dhufee asii hobobsan maas odootuma asii hobobsee fedhii isaan fixanne maasichi arkaa asiitti gadhiisee ammaasis san bira dhaqaa oduma akkanaatu aduun itti seentee re'een gamaatis jalaa kuttee tuunis jalaa kuttee inni dhooqa kanatti isaa fi yayyii walit dhufanii fiigee fakkeenyi munaafiqtoota kaniifuu fakkaatanii buluun akkasin morma nama cabsitii akkasin qalbii nama cabsitii jiruun inni addunyaa irra jiraates waa jiruu bareedduu miti jechuu akhiratti gizeechi deemes ammaas jiruu bareedduun jiraatu yaa munaafiqtoonni rabbi munaafiqummaa nu keessaa haqu yoo jiraattillee kaniifuu maal jemma munaafiqummaan asitti dubbatamaa jirtu tun nifaaqan i'tiqaadiyyiidha jennemma nifaaqan amaliyyiidha miti jechumma i'tiqaadiyyiin abaduu guddaa waan ta'eef hunda if keessaa qabammaa wallaahu muhiixun bil kaafiriin je rabbiin kaafirtoota marsaadha bakka takkallee itti duraan ba'anii dhokataniis duraan bahan dirree ta'aniis duraan bahanii jechuudha yakaadul barqu jechuun hangaasuun yookiin wiliqiin filiqiin sun ni dhiyaata yaqtafu absaarahum jechuun ija isaanii keessaa butu dhiyaata maqaa isaanii dha'utti dhiyaata jechuudha lamma inumaa ija isaanii keessaa butu ija isaanii baysuudhatti dhiyaata jechuudha kaniifuu sifa isaanii odoo dubbatu maqaa isaanii dha'uudhaaf xiqqishuma fa'aan bisee jala dhaabbata jechuudha quraanni kullamaa zaalahum faraquma isaanii ife mashawfii jechuun keessa deeman fakkeenyaaf amantii gizee himatan xiqqorraa wayyooti jarri muslimtootaatiis irraa caljaanii humaan jaanii ni yeroo tana xiqqoo ni tasgabbaawan yeroo ka'ee lolli dhufe immoo jihaadan seenanii moggadheeysanii yeroo tana munaafiqummaan isaanii jalaa mul'atti jechuudha wayizaa azlama alayhim hoggaa isaaniitti dukkane qaamuu ni dhadhaabatan isayya ولو شاء الله ربي ندوفله لذاب ندمت بسمعهم دغيا ثانيتي ندمت وابصارهم جچون اركا ثاني يوخي اجساني سني ندمت دغور ثاني ندوچا اجساني تيس نبي ربي ندوفله جما بخاتي في سانما هو يا ان الله على كل شيء قدير ربي واندرتو دنديادا دنديتي ساتي ربين خنما دنديو بخاجر خنتي ديسه جچودا saniifuu maal godhe rabbiin isaan kanaaf qaba qabe jechuma qaaxaroo dheereysee fi akka isaan dilii sana heddummeeyfataniif jallina isaanii kana keessa akka achi deemaniif duraanuu maal jemma
achi olitti wayamudduhum fi tughyanihim ya'mahuun jallina isaanii san keessatti dhama'oo haala isaaniin isaanii qaba qabeetti dhiisaa jechuun rabbiin. Kaniifuu munaafiqtoonni kana fakkaataa jechuun gareen addunyaarra jiran garee sadeen arma walitti dubbanne tana sadeen tana keessaa tan ta'uu feetan kaniif quraanni akka daawwitiidhaati jedhan. Kaniifuu daawwitii agartuun isii keessatti iflaaltaa an dhiiroo kamiin fakkaadha dhiiroo animee nama akkami jechuu as keessatti iflaaluu ni dandeenya jechuun quraanni kun akka rooba samii bu'uuti jedhan. Roobni samiidhaa bu'u kun ka shankooratti roobuu fi ka hargeessatti roobuus tokkuma jechuun shankoorri yoonii fi mi'aa idaatuun hargeessi immoo daranuu hadhaa idaataani jechuudha. Munaafiqtoonni quraanaan kufrii daranuu munaafiqummaa isaanii yoo idaatan muslimtoonni immoo qaceelloo idaataniini. Yaa ayyuhan naasu jechuun yaalmaan namaa naas jechi juuqun maakuuzu minan nisyaani jedhan irraan fi irraa fuudhamee ilmi namaa kun